Doktor Lama Magarsa arra doktoreetii isaa fudhataa jira. Durii doktora kabajaa Doktor Lama Magarsaa jechaanii turre jechuudha. Amma immoo doktoreetii PhD isaa fudhateetii jira jechuudha arra biyya Neezerlaand irraa. Social media kanarratti facaafamee ture. Social media kanarratti wantoota garaagaraatu deemaa jira. Namoonni kaan congratulation isaan jira. Namoonni kaan ammoo isa abaaranii, namoonni kaan isa qeeqanii, namoonni kaan ammoo inumaayyuu Oromoo ibidda keessatti gateetii barataa warra jedhanii jiran. Qeeqa kanarratti yaada dhuunfaa kiyyaallee kennachuun barbaada. Ani Abduu mobile birraa warra nu jalqaba dhuftan maatii kiyyataa hordoftoonni kiyya moorii deebiidhaan baagara channel kiyya dhuftan isiniin jedha. Doktor Lammaa Magarsaa nama biyya tanaaf Oromoodhaafis Itoophiyaafis nama gartee wulataa guddaa ooleedha. Jijjiirama amma dhufe kanatti nama gartee hangafa yoo jedhame nama maqaanfachiisu miti TPLF gartee amma cabsina jedhamu kana waggaa lama dura warra nama cabse yoo jedhame waan nama maqaanfachiisu miti jechuudha. Doktor Lammaa Magarsaa jijjiiramni akkuma dhufeeni jijjiiramni kuni fakkeenyaaf namoota hedduu shawwadee warroonni gartee gaafa dura deeggaraa ture yookiin ammoo warroonni deeggaruudhaan biyyatti galan warra akka Jowaar Muhammad faa warra deeggara jijjiirama kana deeggaraa ture warra gartee akka Artiist Haacaaluu Hundeessaa akkasuma guutuu Oromoo jechuun ni danda'ama guutuun Oromoodha warra deeggaraa ture amma faallaa sanii ta'ee jechuudha. Oromoo qoqqoodamee inni kaan deeggara inni kaan biltsiginnaan deeggara inni kaan biltsiginnaa ta'uu kanaa miti jijjiiramni barbaanne jechuudha mormaa jechuudha. Kanaafuu amma Doktor Lammaallee jechuudha yeroo ammaa kana eessa seenee inni kaan ammoo Doktor Abiyyi waliin jira innummaanu hagarraa macallisee yookiin ammoo Doktor Abiyyi waliin hojjetaa jira inni kaan ammoo barumsa isaatiif duraarumaa miidiyaa irraa fagaate malee yookiin ammoo waan biraati miti ka jedhullee ni jira. Doktor Lammaa Magarsaa jechi isaa kan dhumaa kan gaafa VOA irratti dubbateedha bara osoo Jowaar faa hin hidhamin duratti jechuudha. Osoo Artiist Haacaaluu Hundeessaallee hin ajjeefamin duratti jechuudha. Achirratti kan gartee isaa fi Doktor Abiyyi ifa bilisatti kan wal lolan yookiin ammoo walitti mufatanii yeroo hedduu manguddoon garaagaraa jidduutti taa'amaa ture jedhama. Manguddummaa kanarratti illee yeroo ani Noobeela fudhu wanni Abiyyi gadi fageenyaan himatu yeroo ani Noobeela fudhadhetti yeroo gartee addunyaan gurra gara kiyya deebistetti hinaaffarra akkasuma godhe ka jedhuudhaan Abiyyi gadi fageenyaan wanni inni himate itti araaramuu dide jedhamullee waan akkana kanatu illee dubbatama jechuudha keessoodha oduun baatu jechuudha. Haa ta'u ammoo Lammaan gaafa gartee VOA irratti dubbate dhibbatti akka biltsiginnaan deeggara keessattuu ammatti jedhe ammatti walitti baquu yookiin ammoo Itoophiyaa takkatti ta'u sabni hundi walitti baqee tokkotti ta'u kana ammatti hin deeggaru yeroo isaatii miti kan jedhu dubbatee ture jechuudha. Bara Itoophiyaa yookiin ijaaramtee tokkoomte kana namni Itoophiyaa tokkummaa yookiin ammoo osoo dhugaan tokkoomte namni jibbu kamiyyuu hin jiru jibbu hin jiru beeki. Hatta Jowaaris Oromoonis hin jibbu jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa jijjiiramni kun dhufu gaafa Lammaa Magarsaatii fi Abiyyi gara aangoo kanaatti dhufanii Oromoon mirga sabaa fi sablammootaa jedhee alaabaa Itoophiyaadhaa qabatee osoo nam tokkoon ajajin alaabaa Oromoo lafa kaa'ee alaabaa Itoophiyaadhaa qabatee shubbisaa ture jechuudha. Kuni maalinni Itoophiyaan sirriidhaa gartee tan saba hunda hammatu tan namni hundi itti walqixaa yoo dhufte namni Oromoo warra fudhatu hin jiru jechuudha. Federaalizmummaa isaa ibsaa ture jechuudha Oromoon gaafa sanitti. Haa ta'u Itoophiyaan Oromoon didutaminni tan keessatti ajjeefamu tan keessatti lammii lammaffaa ta'u tan keessatti ukkaamamu tan gartee keessatti aadaan isaa awwaalamu tan keessatti arrabsamu tan keessatti xiqqaate ati galteedha jedhaniin tana jibbaa jechuudha. Lammaanis gaafa sanii yeroo isaatii miti wanni inni jedhee fi sabni kun yeroo dheeraadhaa fi gabrummaa jala ture yookiin ammoo ufuu ijaarameetu hin jiru ufiifuu Oromoo ta'uu isaatu waluun barree ufiifuu akka sabaa fi sablammiiti. Akkuma isin hundinuu beektan Oromoon kiristaanaa fi musliimattuu ufiifuu waliin barree bahaa fi dhihattuu waliin barree kaabaa fi kibbattuu waliin barree baha Oromiyaa Harar taa'ee jechuudha. Shawaan obboleessisaa ta'uun beeku shawaan achi taa'eeti Harar obboleessisaa ta'uu hunda jechuu kiyyaa miti beeki namoota dammaqan jechuu kiyyaa miti wanni akkanaa kun ni jira isin jechuu barbaadeeti. Oromoon ufiifuu wal baree eenyummaa ofii wal baree nuti akkamiin tokko nuti akkamiin maali waan jedhu ijaarama hin qabu gabaabdumatti dhiibamaa ture magaalaarraa sirnoonni dabranii sirni durii kunniin jechuudha dhiibaa tura waan ta'eef Oromoon ufiifuu waliin beeku jechuudha. Wanni Lammaan dubbatellee waan kana fakkaatu of keessaa qabaa jechuudha. Oromoon silaa xiqqashoo akkuma gartee gaafa dura dimokiraasii dhufe yookiin ammoo jijjiiramni dhufe jedhame saniini hanga tokko ijaaramee wal baraa wal beekaa haala saniin dhufe yeroo inni gartee wal qixxummaan biyya san keessatti dhufe booda Itoophiyaan wal qixxummaadhaan nama hundaaf wal qixaa yoo ijaaramtellee namni jidu hin jiru jechuudha. Kanaafuu yeroo isaatii miti jedhee waan tureef waan kana keessa isiniif bahee jechuudha. Kanaafuu Lammaa Magarsaa akka gaafasiitii hin dubbatamne jechuudha. Warri kaan ni uggurame jedhu warri kaan ammoo beekaa callisellee warri jedhu ni jiru jechuudha. Hundaafuu Lammaani dhiyeenya kana ammoo eeguma callisee gartee eega akkas yaada san kennate boodatti jechuudha. Eega callisee booda yookiin ammoo warra humnaan callisiifame yookiin ammoo mootummaadhaan akeekkachiitti kennamee hidhamee yookiin ammoo telefoon irraa fuudhamee akka paartiitti mallattaa'ee yookiin ammoo akka hin dubbanne goosisan waan jedhamullee ni jira.
Booda kanarratti ammoo waan gartee waan paartiin jedhu seeraan guutuu dhabeef kan jedhu isaa fi Xayyibaa Hasanii fi Dr. Milkeessaa miidhagaa jechuudha. Koree keessaa baasu yookiin ammoo muudamarraa kaasu paartiin obbo Diyoodha. Paartiin Bilisiginnaa Oromiyaadha jechuudha. Taa'ee ifatti murteessee ture jechuudha. San booda ammoo aangoorraallee akka kaafaman raayyaa ittisa biyyaa hoogganaa ture jechuudha. Duraan eegaa Oromiyaa irraa ka'ee jechuudha. Akka raayyaa ittisa biyyaarraallee ka'ee yookiin hidha mana isaa keessatti akka ugguramu godhame jedhamaati ture. Arramoo kunoo ifa bilisatti gizee gartee barumsa isaa eebbifamu barumsa isaa gartee gaafa jijjiiramni kun dhufu Oromiyaa gaafa bulchaa turetti addaan muree jedhama. Amma ammoo itti deebi'eeti PhD isaa jechuudha. Digrii isaa sadaffaadha. Doktoreetii isaa fudhatee jira. Namoonni hedduun baga gammaddee baga milkoofte jechaan jiru. Namoonni hedduun ammoo ni qeequ. Akkasuma wal keessa jechuudha sooshaal miidiyaa kanarratti namoonni garaagaraa fudhatan. Namoonni gariin ammoo isumaayyuu adeemsuma isaatu kan gaafuma duraa sanuu kan jibbullee ni jiru jechuudha. Itoophiyaa suusnaat yookiin ammoo Itoophiyaan suusiidha. Itoophiyaan maaliidha jechuu sanirratti namoonni hedduu warri qeeqaa turanis ni jiru. Warri fakkeenyaaf keessattuu Oromoo uf dandeetteen ijaarra warri jedhanii yaadan jechuudha. Namoonni siyaasa garaagaraati deeggara waan ta'eef warri akkasii dura malee warri saqeequu ni jiru jechuudha. Warri ammoo federaalizimitti amanu warri gartee Oromoon Itoophiyaa keessatti kabajamuu qabdi warri jedhu ammoo hedduun isaanii deeggara. Warri kaan ammoo beekaatiin gartee Abiyyitti kennee nu gurguratee eega gartee Abiyyi kennee boodallee as deebi'ee ifa nuun goone dhiifamas Oromoon gaafannee namni jijjiirama kana kararraa mayse isa yookiin ammoo harki Abiyyi guddaanu isa warri jedhanillee ni jiru. Garuu wanni qabataman agarru waan keessoodhaa hin beeknu jechuudha. Eega miidiyaa irratti dubbate qondaalli guddaan sadarkaa biyyattiitti ministeera tokko jechuudha. Namni jijjiirama kana adda durummaadhaan fide jijjiirama kana fide ammas ministeerummaa keessa jiru siyaasaaf gabbahee miidiyaa irratti an paartii kana hin deeggaru ganaallee hin deeggaru haga wanni biraa dhufuutti jijjiirama biraa dhufe deebinee wal agarraa jedheen viidiyoodhaan gaafsan aansanumatti hin quba qabaa jechuudha. Wantoonni achi booda inni callise siyaasaaf ta'uu danda'a, dhorgamee ta'uu danda'a, waanuma ni ta'a jedhamee itti amane siyaasa isaa diddama gaafa duraa sanii walii wal qabatee anuma guyyaa dhuunfaa kiyyaa isinii himutti jira. Diddama gaafa duraa gartee an hin deeggaru jedhe sanii wal qabatee cal'isuutu iranaaf wayyaa jedhe. Fakkeenyaaf siyaasni kun garagaratti hubatama. Siyaasni ati fakkeenyaaf karaa tokkoon cal'isuu mataan isaatu siyaasa jechuudha. Inni akkanatti irra wayyaadha jedheeti yookiin ammoo akkuma jedhamu humnaan akka hin dubbatamne godhameeti cal'isee malee akka kiyyatti jechuudhaan nama gartee yookiin ammoo kana Dr. Abiyyi waliin yookiin ammoo bilisiginnaa kana fudhatee haala amma gartee gaaga'ama Oromiyaa keessatti ta'amaa jiru Oromiyaa fi gartee mootummaa jidduutti bilisiginnaa jidduutti gartee deemaa jiru kana deeggare jedheetiin ani hin fudhu jechuudha. Akka nama dhuunfaa tokkootitti namuu garuu akka isatti fakkaatetti hiikkachuu danda'a jechuudha. Yookiin humnaan cal'isiifamuu danda'a yookiin ammoo cal'isuma kana siyaasa wahiitiif fayyadamee ta'uu danda'a jechuudha. Lammaa Magarsaa ammoo hin shawwadamne warri jedhus ni jiru, hin shawwadamne warri jedhullee ni jiru. Anammoo warra ni shawwadame jedhu san keessaa tokko jechuudha. Gaafa duraa obboleessa kee jedhee fuula dabarsee jira. Fakkeenyaaf Dr. Abiyyi gaafa duraa nama tokkumatti amanu nuti hundinuu nama tokkumatti amanu yookiin ammoo Itoophiyaa walqixxummaa ijaaruu deema akka ilma abbaa gadaa tokkootti akka nama tokkummaa yookiin ammoo saba maajoritii biyya sanii hammataa ta'eeti yookiin ammoo sabaa fi sablammoota of jalatti qabuudhaaf kana jedhe jenneeti nuti hundinuu akkasuma jechaa turre jechuudha. Dr. Abiyyi hatta addunyaan Noobeela kenniteefii jirti jechuudha. Beekaan hundi shawwadamee ture jechuudha. Itoophiyaa akkana yookiin ammoo Itoophiyaa afaan takka dubbata aadaa takka Itoophiyaa duriisan ni deebisa jedhanii siyaasaa fi jechaa turre jechuudha. Namni isa morme aktivistoota keessaa hoo jiraate Jawahar Mohammad jechuudha. Qajeelchuudhaaf illee baay'ee qeeqaa ture. Akkasuma gaafa jalqabaallee jijjiiramni kun bakka kan gahu lammaa qofaa lammaan jijjiirama kana dabarsee Abiyyiif kenne taanaan gaafa isaan hulaa cufatanii guyyaa 24 hulaa cufatanii wal ukkaamsaa turan wal mormaa turan san jechuudha. Jijjiiramni kun lammaa harkaa bahee taanaan siyaasni oppodiyoon qabdus asirra dhumata siyaasni lammaan biyya san keessa qabullee asirra dhumata kan jedhu barreessaa ture. Lammaan faagaa sanitti aaraa ture jechuudha. Jawahariin nuti aangoo wal saamuu fi miti jedhee miidiyaa irra gabbahee dubbachaa ture jechuudha. Kanaafuu maal inni Abiyyi namni kun beektaa shanyummaa miti. Fakkeenyaaf amma yeroo hedduu shanyummaa irratti xiyyeeffatina ilaalcha aayidiyaadha jechuudha. Amma fakkeenyaaf aayidiyaa nafxanyummaa yoo hin qabaadhe saba biraa ta'uu nan barbaachisu akkuma Oromoo ta'e kanatti nafxanyaa ta'uu danda'a. Aayidiyaa nafxanyaa sana qabaadhe jechuudha. Itoophiyaa takkatti sanitti eegamanu ta'e jechuudha. Kanaafuu Lammaa Magarsaa an akka kiyyatti siyaasumaanii shawwadamee akkuma nufiititti hidhamee jira jedheeti yaada. Kun yaada abduuti. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagayaan tura. Yokin hojjadhu yokin baladhu lameen irraa tokko filadhu muslukumarraa fagaadhu.